Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jedha ani fayyada isin akkami sinin jedha. Eeyyoo gara chaanala Saadaam Ilma Jamaal jedhu kanatti baga nagaan nuftan jedha. DV bara 2024 ilaalchisee kan walitti deebine viidiyoo kanaan kan ta'u yoo ta'e hafan bultii sadan kana keessa seerota haaraa bahan wajjiniin kan ilaallu ta'a. Hammas immoo imbaasiin Itoophiyaa maal akka inni jedhe kan kana keessatti waliin dubbannee waliin dhaggeeffannu ta'a. Eeyyoogaa akkuma beekamu DV bara 2024 Itoophiyaanonni baay'een keessan guuttanii teessanii eegaa turtanii ta'abbii ji'oota sadii yookaan ji'oota afurii kana kan waliin ilaallu ta'a. Guyyoota hafan sadan kana keessatti immoo seerota haaraa imbaasiin Itoophiyaa keessatti argamu, imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaa keessatti argamu seerota haaraa baasee kan waliin ilaallu ta'a. Gara viidiyoochaatti waliin dabarfannaa. Gara viidiyoochaatti otoo hin dabarfatiniin duratti immoo chaanaala keenyatti haaraa kan taatan yoo gara chaanaala keenya hadhaa dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Jecha subscribe jechuun maatii keenya ta'a isiniin jedha. Gara viidiyootti haa dabarru. Eeyyoogaa akkuma duraan isinitti himuu barbaade ture chaanaalicha keessa alaa DV bara 2024 jettanii seentanuu haala kanaan fidee isinii baasa. DV bara 2024 kanarratti si'a tokko falachuqaastan immoo haala kanaan ala keessa isin seensisuu akkuma kanaan itti fufuu dandeessanii. Eeyyoogaa hamma immoo akkuma dhageenyetti oduu haaraan wanti ejensii Itoophiyaa keessa jiru yookiin immoo DV bara 2024 wal qabatee imbaasii Itoophiyaa keessa kan jiruun wal qabatee akkuma imbaasii Ameerikaa Itoophiyaa keessatti argamuun akka jarri itti dubbatan. Eeyyoo akkuma barreen giddaa yookaan immoo bara 2012 keessa akka Itoophiyaatti yoo sa'aatii sanaaf baay'ee wergamanii haalli DV'n itti guutame baay'ee hin beekamu. Ammas immoo akkuma beekamu sa'aatii koronaa baay'atee jiru sana keessatti warri DV argatan DV sana akka hin taane haala koronaatiin wal qabatee haalli itti guutame baay'ee namatti hin tolu jedhanii dubbataa turanii. Eeyyoo akkuma beekamu immoo sa'aatii kanatti DV bara 2024 kanarratti akkuma jarri guutaneen akkuma dubbatameen baay'inni nama Itoophiyaa keessatti argamu guutuudhaan nama 2900 fudhatama jedhameera. Akkuma biyyoota biraatiin wal dorgomsiisametti nama 2900 jedhee imbaasichi dubbachuusaa nu qaqqabeera. Kan kanatti aanan akkaataa itti guuttaniif akkaataa itti seera ittiin guutummaa isaa boodarraa kan isinitti agarsiisamu ta'a jedhee isiniin ture. Amma seerichaa kan tartiibaan akkatti koodii keessan guuttattanu kan keessa galtanii seentanii ilaaltanu ta'a. Eeyyookaa kan anis isinitti agarsiisaa isinis kan na waliin turaa isiniin jedha. Gara viidiyoochaatti guutummaan guututti seera ittiin guuttan ilaaluu qabdanii. Akkaataa inni itti bahu immoo DV'n kun dhufuudha bultii sadiitu tafe bultii sadan kana keessa yookaan sanbata guddaa yookaan sanbata xiqqaadhaa kan gadhiifamu guyyaa xinnaa jechuudha. Guyyaa xinnaa yookaan guyyaa guddaadhaa kan inni gadhiifamu jechuudha. Haala sirrii ta'een hordoftanii guutuu ilaaluu qabdanii kanuma isiniin jedha. Gara viidiyoo sirna ittiin ilaaluutti haa dabarfannu na waliin tura.